Ammas Abdisaa ta'u Maroon ta'u abbaa barbaade ta'u ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nan naqaani bakka isaan jiran. Baandaa fi keettoo fi gantuu nu keessaa yaatee diinota keenyaaf diinota saba keenyaatiif keettoo taatee nu keessa galtee hojjechuu barbaadduuf karri keenya cufaadha. Ijoolleen bosona jirtu kun waan isaan bosona keessa isaan deebisisu tokko sababni tokko jiru. Waan waa'ee walitti dhufanii waliin marachuu obbo Shimelis Abdiisaa fi Jaal Maroon maalirra ga'aniiru kan jedhu isinii qabannee dhufnee jirra. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo viidiyoo haaraa baay'ee bareedaa fi akkasumas illee infoormeeshinii hedduullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamullee warroonni maatii keenya kanaaf immoo haaraa taatan chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo gochuun sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer gochuun viidiyoo kana akka inni namoota hedduu ga'u godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma dheengadda kana dhageessaa turtanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimelis Abdiisaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Maroon fi akkasumas illee Jaal Abdiidhaaf illee waamicha taasisee ture jechuudha. Waamichi wajjin mari'annaallee gara marii irratti dubbatanii turan jechuudha. Hundumti keessan yoo gurraa qabdu jechuudha daawwattoota keenya. Egaa isarratti maal ta'aa jira akkamittiin immoo deemaa jira kan jedhuu fi wanta xiqqoos illee fi wantoota garaagaraallee isinii qabannee deebinee dhufnee jira jechuudha. Egaa amma xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Egaan akka beekamu gadda kana obbo Shimelis Abdiisaa akka jedhanii turanitti waamicha Jaal Maroon fi Jaal Abdiidhaaf illee mariillee yoo bosona ta'es illee bosona deemee nan ta'a jechaa turan jechuudha. Isarratti ilaalchisee wantoota Jaal Maroon fi akkasumas illee Jaal Abdiin kanarratti maal jedhanii kan jedhuu fi akkasumas illee isarratti dabalatee immoo karaa sooshaal miidiyaa wantoonni gidduu kana haasa'amaa jiran illee akkamii wanti kuni persentiin ta'uunsaa persentiin warri kun lamaan wal qunnamanii wajjin haasa'uun isaanii illee persentii meeqa kan jedhu illee akkasumas illee persentii meeqatu immoo isaaniin walitti fidee haasofsiisuu danda'a kan jedhu illee. Egaa akka infoormeeshinii garaagaraa sooshaal miidiyaa fi wantoota garaagaraa irraa arganneen amma ammaatti Jaal Maroon yookaan Jaal Abdiin wanta kanarratti deebii kennanii hin jiran jechuudha. Ammaaf deebii hin kennine jechuudha. Garuu persentiin obbo Shimelis Abdiisaa fi Jaal Maroon yookaan Jaal Abdiin immoo wal qunnamanii waliin haasa'uun isaaniillee harka guddaadhaan illee eegamaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Wanti kunis illee persentii 100 keessaa persentii 80 utuu filannoon ga'iin wanti kun ta'uu danda'a kan jedhu illee maxxansaa fi wantoonni garaagaraallee gara feesbuukii fi akkasumas illee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti namoonni walharkaa fuudhanii kan odeessaa jiranidha jechuudha. Keessumaayyuu persentii 100 keessaa persentii 80 utuu filannoo hin ga'iin Jaal Abdii yookaan Jaal Maroon obbo Shimelis Abdiisaa wajjin ta'anii ni mari'atu jedhamaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa isin immoo wanta kanarratti yaada keessan koomentii jalatti illee akkasumas illee wanti kun yoo dafee ta'e immoo akkamii kan jedhuuf illee yoo wajjin mari'atanii wanta kana furan immoo akkamii kan jedhu illee isinis yaada keessan illee koomentii jalatti kaa'uu hin dagatinas niin jecha. Egaan daawwattoota keenya waa'ee obbo Shimelis Abdiisaa fi waa'ee Jaal Maroon wanti amma ammaatti persentii 100 jala muramee waliin mari'achuun isaanii fi wal arguun isaanii jala kaa'amee jiru. Garuu yeroo gara fuulduraatti utuu filannoon hin ga'iin wanti kun ta'uunsaa persentii harka guddaa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Egaan akkasumas illee waa'ee
kanarratti ilaalchisee Jaal Marii yookaan Jaal Abdii maal dubbatan kan jedhuuf illee akkasumas illee informationii keenya yeroo kan biraa ta'a jechuudha. Akkasumas illee yoo isaan wal quunnaman immoo yeroo isaan wal quunnaman sanas waan isaan haasa'anii fi wantoota garaagaraa illee isinii qabannee ni deebina jechuudha daawwattoota keenya. Egaa isinis chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuun akkasumas illee namoota hedduu bukkee kan ga'uuf illee laayikii gochuun koomentii jalatti immoo yaada keessan barreessaa isiniin jenna. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan irratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya informationii kan biraan ammoo walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.